Sagantaan keen am jalqab. Torbaan tokkoo fi rakkoon katuree naannoo Amaaraatti nagaan deebi'aa jira jedhan. Fantalleetti walitti bu'insi tureeni namoonni miidhamuu himan. Tokko malkaa jiloodha. Qorkeen keenya, rambuuteen iddoon keenya, haroon arbaa keenya. Iddoowwan amma maqaa isheedhaan kun aanaa Fantaallee jala baroota darban aanaa Fantaallee jala turani. Yeroo ammaa isaan irraa jiraatan malee lafichi keenya jechaadha. Baankiin addunyaa maaliif Uganda liqee dhowwatee sagantaa keessa dhageettanii? Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Dhaggeeffattoonni oduuteen jalqabaanii rakkoon naannoo Amaaraa dhalattee humni isaa ol ta'uun mootummaa naannichaa mootummaa federaalaa jidduu seenuu gaafachuun isaa torbaan tokko arguuti. Eegisuun raayyaan ittisa biyyaa magaalota hidhattoonni fannoo keessa socho'aa turan bilis baasuu ibsan. Rakkoo uumamte kanaanii namoonni nagaa miidhamuu jiraattotaa fi ogeeyyiin fayyaa himanii turan. Naannichi maal fakkaataa fi wantoota birarraa ammayyoo itaanaa dabalee isaaniitti hima. Magaalonni naannoo Amaaraa guyyoota muraasa darban rakkoo nageenyaan jeeqamaa turan suuta haala tasgabbaatti deebi'aa jiru. Jiraattonni magaalota gurguddoo naannichaa Baahar Daarii fi Gondar dabalatee magaalota kaanirraa BBC'n dubbise fooyyeen jiraachuu ibsaniiru. Dhukaasni kan dhagahamne daandiiwwan cufamanii turan akka banamaa jiranii fi humnoonni mootummaa sakattaa akka taasisaa jiran dubbatanii. Mootummaan federaalaa rakkoo naannicha keessatti mudate to'achuuf humnoota nageenyaa bobbaase magaalota 6 hidhattoota faannoo jalaa bilisa baasuu roobii ibsee ture. Hidhattoonni faannoo humnoota mootummaa lolaa turan immoo magaalota gurguddoo naannichaa keessaa ba'uu jiraattonnis himaniiru. Akka jiraattotaatti tasgabbiin dhufuu hordofee namoota nagaa lola kana keessatti ajjeefaman owwaaluun danda'ameera. Balaliin xiyyaaraa gara magaalaa Baahar Daar kamisa eegaluu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Ta'us geejibii buufata xiyyaaraa gara magaalaa geessuu waan hin jirreef namoonni lafoo imalaa akka turan ibsaniiru. Haa ta'u malee Baahar Daaritti walitti bu'iinsi akka hin jirre himan. Akka jiraatan tokko AFP'tti himanitti immoo lammiileen nagaa 20 ta'an walitti bu'iinsa gidduutti lubbuu dhaban owwaalchi isaanii raawwatameera. Yeroo waraanni dhufe dargaggoonni dhagaa fi ulee qabatanii ba'an waraanni immoo itti dhukaasaa ture jedhan jiraataan AFP'n Baahar Daar irraa dubbise. Jiraataan biraa immoo lammiileen nagaa 4 ajjeefamuu himan. Hojjetaan gargaarsa namoomaa walitti bu'iinsi magaalaa Baahar Daar ture hamaa ta'uu ibsani. Jiraataan biraa AFP'tti dubbatan immoo raayyaan ittisa biyyaa magaalaa keessa sossoo akka jiru shakkamtoota barbaacha loltoonni manaa manatti sakattaa taasisaa jiru jechuun dubbatanii. Haalli wal fakkaataa magaalaa Gondarii fi Laalibalaatti illee mul'atu BBC'n akkasumas immoo dhaabbilee miidiyaa kan odeeffataniiru. Gondaritti daandiiwwan cufaman banuun akka taasifamaa ture jiraattonni BBC'tti himaniiru. Jiraataan Gondar biraa AFP'n dubbise immoo yeroo walitti bu'iinsi hammaatetti boombiin shamarree jeessuu fi daa'imallee galaafatuu himan. Laalibalaatti immoo jiraataan AFP'n dubbise lammiileen nagaa 12 ol ajjeefamuu dubbatani. BBC'n ogeeyyii fayyaa Gondarii fi Baahar Daar irraa akka odeeffatetti lammiileen nagaa ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee lakkoofsa waliigalaa baruun rakkisaadha. Jiraattonni magaalaa Dabra-Taaborii fi kaanirraa BBC'n dubbises haalli wal fakkaataa akka jiru dubbatanii. Walitti bu'iinsii fi waldura dhaabbannaan humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo hammaatu hordofee ture torban darbe manni maree ministeerota Itoophiyaa labsii muddamaa kan labse. Hidhattooti faannoo yeroo waraana kaaba Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbatanii fi yeroo ammaa humnoota mootummaa lolaa jiran mootummaa fonqolchuuf sosso'aa jiru jechuun mootummaan himatee ture. Hidhattooti kun immoo raayyaan ittisa biyyaa keessumaa naannolee ollaarraa humna balaa ofirraa ittisuu uummata Amaaraa laaffisuuf socho'aa jiru jechuun himatu. Sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa tureen US, UK fi kaan lammiileen isaanii gara naannichaa akka hin deemne gorsaniiru. Dhaabbanni mirga namummaaf falmu Human Rights Watch hawaasni idil-addunyaa mootummaan namoota nagaa akka eegu akka dirqisiisan gaafateera. Mootummaan magaalota 6 hidhattoota keessaa baase keessatti uggura sochii kaa'eera. Walitti bu'iinsi godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee tureenii namoota lamirraatti miidhaan ga'uu himan. Jiraataan aanaa Fantaallee obbo Muhammad Awwal walitti bu'iinsichi iddoowwan irraan buutee fi arroolee jedhamanitti uumamtee jedha. Lolatti ture naannoo irraan buutee irratti jarri faannoodhaa sun uummata eeggattee loltee akkasitti nama lama waraantee horiin arabbi baasee nagaan deebi'ee lola hamaatu turedha. Lolli sun qindaa'aadha. Irraan buutee irraa kaasee arroolee bal'aan haga funyaan wangayyoo gootu haga qorqee gootu jarri waraana guddaa labaa galchineetti uummata eeggatti. Mee hidhattoonni kun eenyu isaan? Hidhattoonni warruma naannoo Amaaraa keessaa ba'e warra humna meeshaa gurguddaa snaayiparii fa'aa hirnoo fa'aa kana meeshaa gurguddaa dhageessanii warra deemu warra horii akka uummata karreetti horii tissuu miti warra qubatee deemuu miti warra gabbeetuma waraana of danda'ee socho'u ka nama ajjeesu ka lafa saamu ka horii yoo arge uummata saamaa deemu. Amma iddoon yookaan immoo lafti isaan qabatanii jiran jira?
bakki duraan qabatan irraan buutenis humna isaanii jala jira. Iddoo bal'aan Finyaan Waangayyoo asiin aga barruu bahutti hundi humna isaanii jala jira. Irraan butiin kun aanaa Fantaallee jala jira moo yookaan warra naannoo Amaara jala bulaa ture duraan? Aanaa Fantaallee jala bar kun lafa uummata kumsuma uummataati bar lafa lolli irratti ta'uu malee miti kun qe'ee uummata walakkaa uummataati bar malee aanaan Fantaallee kiiloomeetira baay'ee nurraa bakki uummanni Karrayyuu fi uummanni naannoo Amaaraatti waldaan keessan baay'ee fagoodha. Gara naannoo Oromooti achi seenameeti kun irraan buutee bakki jedhama. Hidhattoonni fannoo haleellaa raawwatanillee iddoowwan duraan qabataniin alaatti iddoowwan haaraa qabatee akka hin jirre bulchaan aanaa Fantaallee obbo Boruu Jiloo BBC'tti. Aanaan keenya aanaa horsiisee bulaadha. Ammaan dura aanaa nagaa qabu rakkoo daangaa aanaa Minjaar waliin hin qabna. Rakkoo uumamee namni lamaan nu jala miidhamee jira. Silaa namni nu jala miidhamuu hin qabu. Haa ta'uutii haala yeroo ammaa waliin wal qabate humna horsiisee bulaa keenyaa kanas nuti akka mootummaatti irratti hojjechaa jirra. Uummanni keenya gara daangaa sanatti miidhamuu akka hin qabne, of eeguu akka qaban, horsiisee bulaa keenya of eeggannaa gochuu akka qabu, horiin isaatis saamamuu akka hin qabne, gara sittis siiqanii qabeenyi isaanii saamamuu akka hin qabne abbootii gadaa waliin, abbootii amantaa jaarsota biyyaa dargaggeessa waliin awweer goonee jirra. Of eeggannaa guddaa gochaa kan jiru ta'uu isaati. Guyyaarraa haalli jiru naguma. Homaa rakkoon uumamin jiru. Hidhattoonni kun tarii maaliif gara aanaa keessanii dhufan sababa isaa beektu? Sababni isaa rakkoo daangaa hin qabna. Haa ta'uutii garuu humni horsiisee bulaa keenya kana miidhe isaan yeroo baay'ee ajjeechaa namaatiif kan deemanii daangaa diibuudha kan deemanii lafa maxaruudha lafa qotuudha. Haa ta'uutii garuu meeshaan isaan qabanii fi horsiisee bulaan keenya qabus waliin gitu darbee meeshaa gurguddaan dhukaa akka ture odeeffannoo hawaasa keenya irraa dhageenye irra haalli jiru isa kana. Mee keessattuu gooxiiwwan akka Harruulee Gororaa jedhamanii yeroo ammaa kanallee to'atanii jiru odeeffannoo jedhu jiraattonni nutti himaniiru kuni dhugaadha? Gootii waliin wal qabate iddoon rakkoon itti uumame naannoo irraan buuteeti. Gororaa isaan hin to'anne haala qabatamaa yeroo ammaa jiruun uummata keenya awweer goone iddoo duraan jiran akka jiraatanii fi sanii ala daangaa keenya sarbanii akka hin seenne nutis qophii gaarra kan jiru ta'uu isaati. Haa ta'uutii iddoowwan ammaa itti naataatu bakki amma isaan jiraatanis keenya garuu Gororaa kanaan dura rakkoon tureera malee guyyaa kaleessaa ba'anii akka hin qabanne nan beeka. Harruulee hoo? Harruulee durattuu iddoo jiranii harruulee guyyaa irraa osoo hin ta'in waa'ee daangaa sanirra darbeetu naannoo Malkaa Jiloo iddoo Haroo Arbaa Qorkee dabalatee iddoowwan kun iddoo keenya durattu dargaa kanaan dura sarbanii seenan malee guyyaa kaleessaa iddoowwan duraan qabatan malee guyyaa kaleessaa darbanii daangaa keenya darbanii qaban. Mee iddoowwan keessan kanaan Fantaallee seeraan ala qabamanii isaan kami? Tokko Malkaa Jiloodha. Qorkeen keenya irraan buuteen jira. Iddoon keenya Haroon Arbaa keenya iddoowwan amma maqaa ishee ta'u kun aanaa Fantaallee jala baroota darban aanaa Fantaallee jala turani yeroo ammaa isaan irraa jiraatan malee lafichi keenya jechaadha. Tole obbo Boruu baay'ee ulfaadhaa galatooma. Tole ulfaadhaa isinis. Dhaggeeffattootni Amaduu Gaggabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii. Kaadhimamaan pireezidantii Ekwaadoo malaamaltummaa fi baandawwan irratti duul geggeessaa ture hiriir duul filannoo irratti rasaasan ajjeefame. Miseensa manmaree kataa'e Fernando Villavicensioon akkuma hiriir siyaasa irra baay'een ajjeefame. Kanaan dura yakkoota gurmaanii fi qondaaltota mootummaa jidduutti walitti dhufeenyi akka jiru himatee ture. Daqiiqa muraasaan adoon ajjeefamaniin dura biyya kanaatti dimookiraasii lubbuu kennan kafalaa jirraa jedhee dubbate. Namichi pireezidantii Ameerikaa Joo Baayiden ajjeesu malee jedhee dhaadate poolisiin ajjeefame. Himannaa Doonaald Tiraamp irratti dhiyaatu hordofee fuul feesbuukii isaarratti Joo Baayidenitti dhaadachuun to'annoo jala oolfamuuf kan ture. Ajjeechaa kan irratti FBI'n odeeffannoo dabalataa kennuurraa of qusatee jira. Saamu'eel Eto'oon gochiin taane raawwateera jechuun qaamni kubbaa miilaa bulchuu KF'n qorannoo irratti geggeessaa jedha. Taphataan duraanii Barseeloonaa fi Inter Milaan Eto'oon pireezidantii federeeshinii kubbaa miilaa Kaameruun biyyisaa kan ta'e bara 2021 yoo ta'u akkaataan inni hoogganuu gaaffii keessa waan galee fi qorannoon irratti baname. Hawaayitti ibiddi bosonaa yoo xiqqaate namoota 36 ajjeesuu qondaaltonni himan. Kunis magaalaa Haayinaa kan bakka tuuristii guddichi ta'e irratti ta'e. Qilleensi cimaan fagoo irraa dhufee ibiddi qabsiiseen manneen hedduu gubate. Pireezidantiin Zimbaabuwee Emmerson Mnangagwa filannoo dhufuurratti na filachuu baannaan hin baddanii jedha lammiilee biyyattiitiin. Dorgomtoonni mormitoota dadhabdootuma hin beekne ka jedhu yoo isaan filatan hin rakkattanii jedha. Haa ta'u malee pireezidantichi filannoo kan injifachuu fi namni na dhowwuu danda'u kamuuyyuu hin jiru jedha. Naannoo Tigraay keessatti yuunivarsiitiiwwan sababa waraanaa barnoota daankutanii turan keessaa muraasni dhiyeenya kana hojii deebi'an beeksisan. Qophiin taasisan maal fakkaataa akka jedhu irratti aangawoota yuunivarsiitiiwwan Aksumii fi Adigrat gaafan. Pireezidantiin itti aanaan dhimmoota akadamii Aksum yuunivarsiitii Dr. Siyum Abrahaam akkan jedha. Dhugaadha miidhaan qaqqabe guddaa ture. Wanti hafe tokkollee hin turre. Waan hunda ture kan saamame, kaan manca'ee, kaan saamameera.
meeshaa birrii biiliyoona 15tti tilmaamamutu saamame. Mooraa afurtu jira. Mooraa arfan keessaa amma hojii kan jalqabe 3 isaaniidha. Ammallee wantoonni suphamin jiru. Haa ta'u garuu baruuf barsiisuu jalqabsiisuudhaaf jecha hanga dandeenyu qophii barbaachisu taasisnee barattoota simachuudhaaf jirra. Humna muraasa qabnuun jalqabnee suuta gara sirriitti deemna malee wanti ture hin deebi'a jechuun hin danda'amu. Daayirektariin dhimma hariiroo uummataa fi idil addunyaa Yuunivarsiitii Adigiraat obbo Yohaanis Kabadaa humna qabaniini barattoota digirii jalqabaa fi digirii lammaffaa fudhachuun beesis baasuu dubbatu. Sababa waraana tureen kasaaraan birrii biliyoona 3tti tilmaamamu qaqqabeera. Sababa mancaatii kanaan yuunivarsiiticha bakka duraan turetti deebisuun hin danda'amu. Haa ta'u malee suuta suphachaa hojii bu'uuraa barattoota simachuuf dandeessu hojjenneerra. Miidhaa haamilee barsiisotaa fi barattoota arganii dandamachuu fi leenjii barbaachisuu kennaa jiran kan himan aangaa'onni yuunivarsiitii kanneenii baajata idileen alaatti deeggarsi dandamachuuf barbaachisuu akka taasifamuuf gaafatan. Baankiin addunyaa seera cimaa Yuugaandaan hariiroo saala walfakkaataa mormuuf baasu hordofuun liqee haaraa Yuugaandaaf kennuu addaan kuuti. Pireezidaantii Yoweri Museveniin seera namoota saalqunnamtee saala walfakkaatan raawwatan du'aan adaabuu fi kanneen hariiroo kan leellisan waggaa 20 hidhuu mallatteessee ture. Baankiin addunyaa ammoo seerri kuniin aadaa keennan wal faallessaa jechuun Yuugaandaa liqee dhoowwatan hirpha gammachuu dabalee sanitti hima. Pireezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin baankiin addunyaa seera farra jaalattoota saala walfakkaataa raggaasifneef dhiibbaa nurratti uumuu barbaadaa jechuun komatan. Baankiin addunyaa seerri farra jaalattoota saala walfakkaataa Yuugaandaa raggaasifte mirga namaa kan dhiibudha jechuun biyyattiin liqii haaraa kan arganne kan taasise. Garuu pireezidaantiin Yuugaandaa ergaa fuula tiwiitaraa gubbaatti barreessaniin dhaabbatichi maallaqa isaatti fayyadamee dhiibbaa akka irratti godhu ibsan. Liqaan argamees dhiisees Yuugaandaan inuma guddatti jedhan Yoweri Museveniin. Warri liqaa kennan maallaqa fayyadamuun amantii, aadaa, duudhaa qajeeltoo fi birmadummaa keenya akka mulqinuuf dhiibbaa nurratti gochuun isaanii nama gaddisiisa. Dhugumatti biyyoonni lixaa guutummaa Afrikaa tuffatan rakkoo hawaasa keenya keessa jiru akkamitti akka furan eenyurraayyuu dhiibbaan akka nurratti taasifamu hin barbaannu jedhan. Yuugaandaan liqii haaraa akka hin arganne baankiin addunyaa beeksisus pireezidaantiin biyyattii rakkoo kana furuudhaaf dhaabbaticha wajjiniin mariin itti fufuu himan. Pireezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin ji'a caamsaa keessa seera jaalattoota saala walfakkaataa yeekkamaa taasisuun raggaasisanii turan. Jaalattoota saala walfakkaataa ta'uu qofaa otoo hin taane yaada kana leellisuu fi jajjabeessuunis nama dabsisa. Kanarraa ka'uudhaan dhaabbilee mirga namoomaa fi biyyoota lixaarraa komiin irratti ka'ee ture. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yookiin immoo United Nation Ameerikaa dabalatee biyyoonni fi dhaabbileen garaagaraa murtee Yuugaandaa kana balaaleffataniiru. Yuugaandaan gama isheen ilaalchi jaalattoota saala walfakkaataa waan faallaa duudhaa, aadaa fi eenyummaa hawaasa biyyattii ta'edha jechuun murtee isheetti cichiteetti. Murtoo Yuugaandaa kana hordofuudhaan Ameerikaan qoqqobbiirra keessee turte. Ammamuu baankiin addunyaa itti dabaluudhaan Yuugaandaan liqii haaraa akka hin arganne murteesseera. Dhaggeeffattootni amma oduu ispoortii sanii dhiyeessaa taphni Pirimeer Liigii Ingilizii barkanaa bor jalqaba. Yeroon jijjiirri taphattoota gara xumuraatti dhiyaachaa jira. Barkanaa eenyutu akka chaampiyoona ta'uus tilmaamni kennamaa jira. Odeeffannoo kanneen irratti Waayileekii Biraanuu Gammachuu fi Zalaalem Taadessaa akkanaan oduu ispoortii kan bareechanii isaniif dhiyeessan. Zalaalem oduu ispoortii har'aan maal qabattee jirtu? Odeeffannoo jijjiirraatti haa eegallu Biraanuu yeroon jijjiirraa cufamuttis dhiyaataa jira waanta ta'eef ganna kana Haarii Keen, Kiiliyaan Mbaappee fi akkasumas Mooses Kaasiyedoodha gatii guddaa warra baasuu danda'an kan ajandaa ta'ee ture. Haarii Keen gara Baayer Muuniik deemuudhaaf kilaboonni lamaan walii galuun har'a odeeffamaa jira. Mirkanaa'ees jira. Baayer Muuniik gara paawundii miiliyoona 100tti siiquun Haarii Keen mallatteessisuuf amma gara milkaa'uutti dhufee jira. Gareen Kiloop Liverpool jechuudha. Cheelsii gala jedhamee kan eegamaa jiru Mooses Kaasiyedoo gara Liverpoolitti fiduu danda'a. Pochettinoodhaan aarsuu danda'a kan jedhu odeeffannoon bahaa jira. Mooses Kaasiyedoo Brighton irraati gara Cheelsii paawundii miiliyoona 100 deema jedhameeti kan eegamaa jiru. Kilaboota Pirimeer Liigii Ingilizii keessa jijjiirraa miilanaa kanaan kilaba kamtii milkaa'eera jettee yaadda? Arsenaal baasii guddaa baaseera. Cheelsiinis akkasuma taphattoota hedduu mallatteessisee jira. Maanchister Siitiin taphattoota hedduu hin mallatteessisin akka bara darbee jechuudha. Taphattootuma isa jalaatii bahan bakka buusuu irratti iyyuu hedduun hojjenne. Liverpool taphattoota hedduu mallatteessisuu dhabuu isaarraati kan ka'e. Klopp hojii leenjisummaa Liverpool gadhiisuu danda'u odeeffannoon jedhan har'a bahaa jiru. Maanchister Yuunaayitid akkam gabaa baranaa kanaan akkam ture? Taphattoota jajjaboo jedhaman mallatteessisee jira. Andree Onaanaa gara paawundii miiliyoona 47 akkasumas Maasan Maawunt Cheelsii irraatii gara paawundii miiliyoona 60tti baasee mallatteessisee jira. Akkasumas taphataa sarara fuula duraa Atalantaa Akalamii Deenmaark Rasmus Hooyilaandiin paawundii miiliyoona 72 mallatteessisee jira. Sarara ittisaa fi sarara gidduuratti taphattoota dabaluu danda'u odeeffannoon jedhus eegamaa jira. Tapha immoo Pirimeer Liigii Ingilizii dabalatee liigonni Awurooppaa boordirraa kaasanii jalqabu. Tilmaamnis kennamaa jira bara dhufu kana eenyutti
eenyuti shaampiyoonaa ta'a eenyuti immoo tokko hanga furii keessa gala kan jedhu tilmaama kan ogeessonni BBC dabalatanii lafa kaa'an jiru isa kanarraati tilmaama kan isaan kaan wal bira qabdee waan jettu jira. Taphni kun jalqaba sararaati eegallu Manchester City fi Barneleetu boru tapha Premier League bara dorgommii haaraa kana jalqaba. Manchester Cityin shaampiyoonummaa isaa kabachiifachuutiif egaa boru tokko jedhee tapha kana jalqaba. Arsenal Nottingham Forest waliin kan jalqabu kilaboota gurguddoo keessaati kan biraa tapha guddaan ittiin jalqabamu Chelsea fi Liverpoolidha. Isaan sanbata guddaa kan eegamu ta'a jechuudha. Wiixata immoo Manchester United Wolves waliin taphata. Gara tilmaamaatti haa ceenuuti bara darbee shaampiyoona kan ture Manchester Cityin bara dhufu kanas shaampiyoona ta'a jechuun xiinxaltoonni kubbaa miilaa BBC yaada isaanii kennanii jiru. Arsenaaliin sadarkaa lammaffaa irratti tilmaamanii jiru. Bara kana immoo Arsenaal morkataa cimaa akka ta'u ni eegama. Kan biraa sadarkaa sadaffaa qabachuun xumura kan jedhan Manchester Unitedidha. Liverpooliin arfaffaa, Newcastle shanaffaa, akkasumas Chelsea ja'affaa fi Aston Villa torbaffaa jedhanii kaa'anii jiru. Ogeessonni BBC egaa